eenyutiin isa barummateeti barummateeti uummatee taasisee isee si guddise akka yaaddu miidwaayii godhii fi torbaan kana wayni dhukkuba jeeni wayni dhukkuba jeeni hin danda'u baay'ee yaa'ite yaa'ite hin danda'u haa kalaasa wal bitte hin neesine tamam nagee qabdaa miti nagee qabdaa miti tamam baalagummaa qabdaa maqaa keenan kaase gabbee ol deemu maqaa keenan kaase ayya usaa ajaa'ibummaa bee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee ilmaan oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffata baganuuf jiraatan nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isin biraa jiraatu akkam obboleeyyan keenya nagayaa fayyaa jirtanii baganuuf jiraatan daawwattoota keenya akkuma isin beeytanii yeroo dheeraa addaayis turree jirra addaayis bannee jirra arraan tana akka duritti anarraa illee du'aayin eeggatinaadha ani gaafa biraa deebi'een du'aayii isinii godha isin du'aayii naa godha arra hedduu baay'ee takkaan du'aayii ta'isanitti haajama du'aayii naa godha obboleeyyan kiyya namoota baay'ee fuula miidiyaarra na beeku na daawwatu keessa namoonni hedduun san yoo du'aayii hanqa dandeen naa godhe tokko lama rabbiin ka keessaa qeebaluuf hin dhabu guutumattu warra du'aayii naaf godhu rabbi haa qeebaluuf hin jaa har'a du'aayii ta'isanitti haajama du'aayii naa godha hedduu baay'ee takkaan du'aayii ta'isanitti haajama maali rakkoon xiyyatan asan isiniin jiru ani akka baharitti magaalaa tana guutuu wajjin yoo gollole xiqqollee na yaachisu oduma na yaachisu hedduu kasi keer godhee bakka hin kennuuf garuu immoo rakkoo mana keessaa waldhabbii mana keessaa haadha manaatii fi abbaa manaa baay'ee tokkoon sodaadha magaalaa guutuu wajjin haadha manaatii wajjin ummaamsaa wajjin wallolurra magaalaa tana guutuu wajjin yoo wallole irra naa wayya maaliif jennaan magaalaa wajjin yoo wallole mana kiyyattiin ol deebi'a mana keessaa immoo haadha manaatii wajjin namni wallole bakka dhaqu waan hin qabneef naafillee du'aayii godha isiifillee du'aayii godha maaliif jennaan ummaamsaan torbee lama gee yoo nanaruma kana gabbee ol garagalee yeroo hedduu afaan wal dadhabu jirra akkanumatti jechuu loltee eeysa dheeyxee eeysaa maalii kanumaan ala ulaa tana dura makiinaa keessa taa'u jiru osoo nagaggartu gaafaan ol garagalee dubbumattiin ol garagalaa jira amala kana isii irratti isa keen beeku na caalaa akkuma nan beeku isin caalaa yoon beekallee isinillee ni beeytanii ummaamsa garuu immoo torbee lama hedduu ajaa'iba natti wallahi saniifuu wooma kanarraa ummaamsa yoo nageen qabaanne rabbi nagee godhu rabbi wallahi waan hin juunii wallahi maaliif jennaan amala isii anaa miti isinuuni beeytanii asumatti namoota baay'ee tokko bira taa'ee dubbisa dubbiin qabdu garuu immoo sababni faaxuma ani faaxuma quban qabu waliin quban qabnu eegaan gaafa kan ka'e isinillee na arrabsitan an gaafa sanis yoo isin asitti hafte yaa'iin tanuma biraa dhufa jeen faaxuma afaaniin beekuun asirraa qaceelcheen haati obboleeyyan jee akkasi biyya galtee jirti garuu immoo ummaamsaan amma dubbuma san kaaftee eeguma isii waliif fayyanii hadiyyaa takka biyyarraa argitee booda atumaa fitu jirtaa biyyarraa sii fitu jireettee wallahi na jibbisiisu jirti saniifuu du'aayii anaafillee godha wanta nama gubbaa kana eessa keessa wanta lagu baa fuune waan akkamitti funeeti yoo fuune eenyu fudha sabaa maalin akkam godhe maalin fudha waan no dolo si harkee gizeen kaayusan leeshin jilaa fuutu du maalin min fudha yoon fuune hin jedhani tirchitee bilaala deebii ilaalee barbaadee dhabinaan si dhufee bara kaameraa irraan jira cufattee ulaa waan teessee wanti jettu maali aboo kaameraa irraan jira viidiyoo waraabaa jira haa na kanneen kaameraa irra jirtaa na kanneen du'aayin si gooyisu jira mee rabbi nageessi haa godhu nageen qaban akka inni gabboon deeman jedhu eebbifachuun deema sabooti maaluma taate maata akka taate maaliif ta'e maal taate si jaa maal taate si jaa dirqiin nama keessaa baasteen tasaa maal olaawutu maal olaawutu maal taate maal du maalumaan sin jaatu waan du wala waan hin kaayesan nakkan maal sikan ifi dubbii barbaadati maal taate namaan jetta amma kaameraa irraan jiraniiti maal sikan
Kameera irra jirtaa misinjee kun akka waan sinjee inni deemanii kaa'ee si harki namni tokko hin jiru namni bira. Ani barra hin fuuneen jee kan waa fuudhe jalaa waa fuudhaan. Du'aa si godhu jira du'aa maal ni maradde fayyana kee gamaa du'aa jecha waltuuf. Siin dhagaa uumaati jedhu dubbisee du'aa godhiif mee akkumatti afaan na bubbutu jirti. Maal ni maradde si jaani? Uummateetti dawalee fatee du'aa godhii yoon jeen haala keeti galtee si guddiste akkasi qabdi. Niin beeka haadha diina keetti dawalee du'aa godhiif hin jenneeni. Ummate ka si deeyisee si laffaatee si guddifteeniin du'aa godhiif jee dubbii qabdi. Harka nama nagaa keessatti dubbii nama keessaa baastee deebitee akka nama nagaaf gootu. Yaa rabbi nagaa isaa godhummaa. Nageen qabaan siimawwan sinjeen akka inni sirra hin gabbaa suuqan deemu deema. Ay amma ummateetiin du'aa godhiif fatee haadha jechuun ani abbaa mana keetiiti amala keeniin beeka yoo waa sirra arge du'aa godhiif haadhateeti yoon jee. Dubbii akka teemo ifina tuttiiteemo. Maal si godhe? Ishee kan ifin godhirree. Ay maal si godhe? Ishee kan ifin godhin dubbiin akka argatteeti deebitee wanti jedhu. Dubbiin akka argatteeti? Anaa dubbii soorata? Dubbii eegaltee qabsiistee migana fatiyaan kun akkana jetti akkas goote kunoo dhagee maal waa himu takka geessare. Daawwattoota keenya du'aa illee naan godhinaa itti fatiyaan anaan du'aa naan godhinaan jennaan naafeeraan olii naan waan ta'e kalas. Naafeeraan olii? Naafeeraan olii fayyaan qabaa. Fayyaa qabaatte dubbiin irraa dhiisu akka isaatu baalagummaa si jira. Baalagummaan jiru kun irraa baasee baalagummaa sana. Eeqa eega fayyaa ta'ee beekte baalagummaa si jiraan dhiisi gaa. Si hojii dubbiin godhu jennu su jira. Wayi dubbii lamee sheeka dhugaa feete namni si beekne kaakkas. Akkaan fixetti waan fixu nakkanne sini gaafete waan bidiroo jirtaan fixadhu teekkotu nakkanne. Rabbi nageessa yaa godhu. Kana gaa san rabbi moo torkaa qabu. Amiin jeeqa. Rabbi naaf qabu. Kana gaa nagaa. Rabbi fayyaa sitti haa ta'u. Rabbiin fayyaa na ta'e na jiraachuu jira fayyaan qaba malee. Fixadhu bidiroo kan makaa sin akkootu achitti. Ati maali lolu maal lolaatu? Achi na akkootu hin jibarama. Namni ani fayyaan qaba du'aa naan godhinaadhaa jiru baalagummaa qaba. Du'aa qaba. naan godhinaan jennaan naafeeraan olini. Eenyuttiin safara uummateeti? Sin dhagiya. Bara uummateeti. Uummateeta si deeyisee si guddifte. Yaachisuu akka yaadduuf deemta maal taate jettee. Akka yaadduu du'aa godhii fi torbaan kana wayini dhukkuba jeeni. Akka handis nama keenyaaf godhu jirti. Wayini dhukkuba jeeni. Hin danda'u waa yaa'ite. Du'aasti dhammaa sin nageewu. Yaa'ite hin danda'u waa kalaasa. Sila akka dubbiteetiin qaata bar wal bittinneessinee lafaati. Wal bittinneessine. Tamam nagee qabdaa miti. Nageen qabaa. Nagee qabdaa miti. Nageen qabaa. Tamam baalagummaa qabdaa maqaa kiyya nan kaase. Gabbee ol deemu maqaa kiyya nan kaase. Naafi jo'aan disiin jeelu. Ayya usaa ajaa'ibummaa bee. Du'aayin si godha hojje du'aayi maal naa godhanii maradee. Angabbee ol deebinaan yaa'iin tabiraati. Daawwattoota kiyya. Yeroo hedduu anaa hama beeytanii. Dhuga ummaamsaa fi hawwaa tokkoo miti. Silaayis rabbiin dubartii fi dhiira tokkotti waan uumne waa hedduun gargar godhee uume. Sabrii fi obsaanillee dubartiin dhiira caaltu ni jirti. Haa taatu immoo anis duraannumaan beeka tammaatuun tabiraati. Tabiraa yaa'ii ummaamsaa irraa rifeensa kana areeta kana fuula ofirraa jiruu dadhabee asumaa gabbee. Gabbee gamana asinichi garagallaan faaxumuma Itoophiyaa jirtu bira nama qotu. Nama biraa as bira taa'eetii waan hin fedhe jeeni wajju qoflee wajji taphadhee ka fageenya irraa na bilbiluunda dubbisa. Dubbiin biraan jirtu. Ammoo yoo nulaa kana gabbee an faaxumumaa fi Itoophiyaa kute. Abrummaan akkanaa tana qabatte maali? Nama fedhe wajji as taa'eetiin bilbilaan lallabee dubbadhee wajji qoflee wajji taphadhee wajji haasee waan hin fedhe jeeni hanjamaatti godha. Ammoo faaxumaa ani faaxumaa maqaa dhabuutti hin jiru. Nama faaxumaa fakkaatu jalaa bilbila kaasutti hin jiru. Miila mana kanaa gabbaafnaan faaxumaa dubbisuu qotte. Faaxumaa maal godhuu qotte. Yaa'iin sababni sanuma ogummaa mana kanatti ol garagalee dubbiin tanuma biraati. Saniifuu daawwattoota kiyya waan biraa isin hin jiru du'aayii rabbi isiidhaan nam mokkorini waa hedduudhaan rabshaa namni adda addaa na godhuudhaan mokkora adda addaa sadarkaa jireenyaatti illee hedduun mokkoran rabbiin nama jaalate mokkora. Mokkorri san garuu irraa aneetumaan lubbuudhaan as ga'ee alhamdulillah jiraachuu jira. Ammoo mokkoraa mana keessaan fadhu'an. Tabiraa roorroo feeti yoo dhufte akkuma isinuu beeytanii
hanga kiyyatti nama roorroos fiddiisuu miti nama roorrisuun jaaladhu roorroo immoo waayifiifis fittindiisu garuu ani dubbii mana keessaa hedduun sodaadha dubbii mana keessaa baay'ee takkaan sodaadha maaliif naafi maamzaan amma sadarkaa akkasitti wallollee maal jennu keessaas hin jiru isii wajji wal dhabuullee hin fadhu naaf isiin waa meeqa anilleen akkasuma garuu immoo takkaa naafi maamzaan bara meeqa waliin jirra takka torbaan lama arkeen beekan gaafa silaa anniin fuudha je'ee maal je'ee wallollee maal san hunda akkanaa miti kilmuma takka sagalee bareedduu ani dubbadhee sagalee bareedduu naa deebisuun hin jirtu sagaluma takka maamzaani beeloyne laaqanni kee jaddeemtee maarree ettee laaqana zaa maarree dhuftee kilma deebisaan sanu garuu yoo kabaja taate namni isiirra kabajaa qabu kanan beekutti anaaf hin jiru anaaf mataa kootiif jechuudha. Taammaatun ammoo waa dubbii anaaf kabaja dhabuudhaa anaa wajji yaa'ii godhuu fadhuudhaa sanii miti. Tunta biraati. Fedhu kophaa haa dhufu fedhu namaa wajji haa jiraadhu sagaleen takka sagalummaan nagaa anumaa fi isiin tummaas. Asuma ijoollee wajjin nagaan kofaltee taphatti nama biraati wajjin akkasuma dhalaalee isii bira dhuftu wajji sanuma anammoo dubbafnaan maamzaajee maqaa yaamnaan deebisaan ta biraati wallahi hedduu na dhibdee waan hin jiru wallaalee rabbi nagaa haa godhu du'aayin haa godha rabbi nagaa isii haa godhu ja'a anilleen kaa'u kuma kanaa'u isiif beeku rabbi haa godhu akkuma isiin keessa jirtu kanaa'u akka reefuma viidiyoo irratti baalagummaadhaa fi maaliif akkas taatu jiruun sanitti odumaan beekuun jaamalee maamzaa waa nama baalagoomuu miti waa nama baalagee jaaniin illee miti yoo isiin xiqqishuma onneetti jeetiin akkas jaamalee waa hundaa oolan illeen du'aayin godhaa fi yoo halliin biraa jiraattees furmaatanii ilaala garuu immoo isinilleen hedduu akkumaan jalqaba isiniin jeetti hedduun du'aayii ta'e isinitti haajama du'aayin haa godhaa fi anaafillee du'aayii godhaa rabbi nagee isin haa godhu jaa daawwattoota keenya du'aayin nu godhaadhaa inshaallah anilleen isinitti hin dheereysu hanga yeroo biraa walitti deebinutti rabbiin nagee si haa godhu rabbi si haa gammachiisu haadha manaa keetii irraayis jireenya keetii irraayis jaa du'aayin haaf godhaadhaa isinillee maleeyikaan rabbii du'aayii isiniif haa gootu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.